taane addunyaa kana guutummaa kontirool godhee jiraachisuu danda'u. Attam godhee ajjeesuudhaatiif dhufe eenyu inni maqaan isaa dhuguma laphee ittiin ajjeesan immoo qaba. Hadha buyyuu malee maal jedhanii immoo erganii jiru. So namoonni Liibii kanarra jirtan hundumtuu akka nan komanne isiniin jecha dhaamsi kun nama dhiigni isaa Oromoo ta'e kamuun ilaallata. Makkalaakiyaadhaatii kaasee hamma waraana warra daangaa biyyaarra jiru ittiin jedhan sanaatti ilaallata. Because namni amma ani isinitti himuudhaatiif dhufe magaalaa Matakkal keessa jira ittiin jedhame Finfinneef Matakkal gidduu deddeebi'u kun dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiruuf dhangalaasuuf deemaa jiru. Ejjennuun isaa inni guddaan immoo Jawaariif Baqqalee irratti namni ta'e kuni yoo ta'e dafee gara kan hin godhanne yoo ta'edhaatii fi dhiirri dhaabbitti qeerroo magaalaa Atlaantaa jiruutiin fincaan ofirratti fincaa'e kuni nu boossisuuf muratee dhufee biyya Itoophiyaa galeera. An akkan Oromiyaa keessa jiru beekamaa. Soo kanaatiif dhaamsa hunda keessaniidha. Walii dabarsa na dhaggeeffadha. Makkalaakiyaa biras ga'uu qaba. Waraana kan birayyuu ga'uu qaba. Namni kun bakka jirutti hin to'atamu yoo ta'edhaatii fi har'an dursee isinitti maan beektonni Oromoo yookaan hayyoonni kun miidhamuudhaaf jiru. Eessaa dhageesse ati kanaan jedhu jiraachuu danda'a. Peejii isaa deemaati hordofaa. Namtittiin peejiin ishee yookaan immoo fuulli feesbuukii isaatii sareedha. Maqaan isaa Mokkonnon Kabbadee jedhama. Mokkonnon Kabbadee. M-O-K-O-N-E-N Kabbadee. Mokkonnon Kabbadee. Profaayiliin isaa sareedha. Magaalaa Atlaantaa keessa ture. Nama Jawaariin ajjeesuudhaatiif utuu deemaa jiru namoonni itti duulanii biyyaa itti duulanii qabsiisan. Abashoonni garuu biyya Ameerikaa keessatti shugguxii baadhatanii socho'uun hin danda'ama jechuun irratti calleessanii irratti dhangalaasanii laayisansii qaba ittiin jechuudhaatiin utuu hin hidhamin nama ba'e. Nama magaalaa DC'tti qeerroo irratti dhukaasee barbaadamee badee achumaan miliqee ture. Isa sadaffaa nama yeroo ammaa kana immoo beektota Oromoodha kan ittiin jedhan ati ajjeesuu hin dandeessa ittiin jedhanii abashoonni maallaqaatiin yookaan immoo warri nafxanyootaadhaa gara biyyaatti achi as deebisan. Oromoo mana utuu hin badin eeggatu jedha Oromoon. Toora Matakkalirra kan jiran Oromoon kamiyyuu Mokkonnon Kabbadee bakka inni jirutti barbaada. Isa booddee maal akka inni hojjechaa jiru eenyuyyuu hin mirkaneeffata. Namni kun yeroodhaatiin kan hin argamneetii fi yeroodhaatiin kan hin ilaalamne yoo ta'e inni waan tokko barbaada. Beekamtii isa jedhan barbaada. Beekamtii barbaada yoo ta'e ani kara deeman kunoo kennaaf hin jira. Utuu inni hin ajjeesin. Ajjeesuudhaaf laphee qabaa namni kun kan jedhu yoo jiraate albaadhessi durmaa afaaniitiin lafa afaanii mammaaka. Hojiidhaatiin akka hin jiranii hin beeka. Garuu namni gaafa hundumaa jajan akka jajame ta'uudhaatiif meebii yeroo tokkodhaatiif carraa argachuu danda'a. Sobni si'a 3-4 irra deebi'anii yoo haasaan dhugaa fakkaatti beeka. Kanaatiif dhaamsa kiyya kana akka salphaatti hin qabina. Siyaama fayyootu naan hin jedhin akka hin darbine. Akka salphaatti hin qabina. Ilaala. Biyyi keessatti dhalannee guddanne kuni biyya isinitti hin fakkaatin.
biyya beekaa.